Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6:00 hanga sa'aatii 7:00 galgala ammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6:30 akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7:00 hanga sa'aatii 8:00 galgala ammoo sa'aatii 7 hanga sa'aatii 7:30 dambalii gabaabaa kiilooheerzii 7,175 irratti yookiin dambalii giddu galeessaa kiilooheerzii 837 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 25 kiilooheerzii 11,810 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8:30 afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9tti afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Ashamaa akkam jirtu dhaggeeffatoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo nageenyi keenya kabajaa qilleensarraan bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu siniin jecha sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa tartiiba qophiilee keenyaa irraa isin beeksisuudhaan haga xumuraatti kan isin faana turu Anayyaantuu Bulchaati. Qophiin keenya jalqabarratti isiniif dhiyaatu oduu ta'a. Murni wayyaanee Hiyaadig jedhamu kudhanootaan hidhaa fi ajjeesaa tokko hiikuun waldaa kijibdootaa attootaa fi murnoota namoota harki isaanii dhiiga namootaan faalamee ta'uun eenyu jalaa dhokataa miti. Kana irratti kan fuuleffate barruu haala yeroo irratti hundaa'e ammoo oduutti aansuun isin biraan geenya. Qophii keenya dabre keessatti gaaffii fi deebii jaalala Araarsoo Abbaa Humnaa waliin taasifne kutaa jalqabaa isinii dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Jaalala Araarsoo Abbaa Humnaa nama umurii ijoollummaa isaarraa eegalee qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamu keessatti goota miseensa waraana bilisummaa Oromoo lolee lolchiisaa turee fi nama mana hidhaa wayyaanee keessatti waggoota 24 erga hiraarfamee ture booda diina jibbaachisuun bara 2014 dararaa wayyaanee jalaa bahee maatii isaa gidduutti nama argamudha. Itti fufa isaa akka ta'e kutaa lammaffaan gaaffiif deebichaa qophii keenya xumuraa ta'a. Hunduma haga xumura qophii keenyaatti akka nu hordoftan isiniin jechaa amma gara jaala oduu dubbisuuttan isin ceesisa. Irra deebi'uudhaan akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo oduu yeroo kanaa qabannee dhiyaanneerraa oduu waliin an ibsaa gaaddisaati. Poolisiin Oromiyaa ajjechaa barattoota Oromoo irratti raawwate seeratti dhiyaachuu qaba jechuun sabboontonni gaafatan. Akka maddeen gabaasanitti amajjii 23 bara 2018 godina Shawaa Bahaa Ona Booraa magaalaa Booteetti barattoota Oromoo hiriira ba'an irratti ajjechaa raawwatameef Daayirektariin mana barumsa magaalattii poolisii Oromiyaa waamuun ajjechaan kun akka raawwatamuuf sababa ta'ee jira. Itti gaafatamaan poolisii Oromiyaa godina Shawaa Bahaa kan ta'e Komaandar Darajjee Mul'ataa TV OPDO OBN jedhamu irratti ijoolleen dhagaa darbattee jeequmsa kaastee jedhee ajjechaa sanaaf beekamtii kenne lakkoofsa barattoota du'anii waakkatuus maddeen ibsaniiru. Barattoota rasaasa poolisii Oromiyaan rukutaman keessaa barataan Tolaa Margaa battalumatti wayita wareegamu barattootni kaanis madaanii hospitaala Adaamaa akka seenan eerameera. Kanneen ajjechaa kana raawwachiisuu keessatti qooda qaban Komaandar Darajjee Mul'ataa fi Daayirektarrii mana barumsichaa akkasumas kanneen dhukaasanii ajjechaa kana raawwatan seeratti dhiyaachuu akka qabanii fi dhugaan jirus ummataaf akka beeksifamuu qabu sabboontonni kunneen gaafataniiru. Tokkummaa barattoota Oromoo diiguuf mootummaa wayyaanee dabballoota isaa barattoota fakkeessuun shira xaxaa akka jiru saaxilame. Akka maddeen sagalee bilisummaa Oromoo godina Wallaggaa Bahaa magaalaa Naqamtee irraa gabaasanitti mootummaa wayyaanee tokkummaa barattootaa diiguuf karaa ergamtoota isaa barattootatti makuun ilmaan Oromoo gandaaf kutaan walitti buusuuf shiraa akka jiru bira gahameera.
gochi diinummaa mooraa yuunivarsiitii Wallaggaa, yuunivarsiitii Rift Valley damee Naqamtee, yuunivarsiitii New Generation fi manneen barnootaa kutaa magaalaa Naqamtee cufa keessatti argaman keessatti ta'aa jiru haalaan kan nama yaaddessu ta'uu qeerroon gabaaseera. Gochaaleen fokkisaan diinota barattoota fakkaatanii mooraa seenaniin raawwatamaa jiru kan akka cuubeen barattoota waraanuu, shamarran Oromoo dirqisiisanii gudeeduu fi reebicha humnaa olii barattoota irratti raawwachuu bal'inaan mul'achaa akka jirus ibsame. Ergamtoonni kunneen erga gochaa kana raawwatanii ammoo barattootatti makamuun holola barattoota gidduutti obsisuun tokkummaan barattootaa akka boora'u gochaa akka jiranis hubatameera. Karoorri mootummaa wayyaanee karaa dabballoota isaan qabsoo uummanni Oromoo taasisaa jiru gufachiisuuf addatti ammoo tokkummaa barattootaa diiguuf shiraa jiru hongessuuf qeerroo fi qarreen barattoonni Oromoo akkasumas uummanni Oromoo hundi shira diinaa kanatti dammaqee of eeggannoo jabaa akka gochuu qabu sabboontonni kunneen dhaammataniiru. Oduu xumuraatiin miseensonnii fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo akkasumas hawaasni Oromoo biyya UK amajjii 20 bara 2018 magaalaa Birmingham keessatti haala nama boonsuun guyyaa waraana bilisummaa Oromoo kabajatanii oolan. Guyyaa seena qabeessa kana ayyaaneffachuuf kan dhufan simachuun baga nagaan dhuftan kan jedhan dura taa'an konyaa Abaa'oo West Midlands kan ta'an Jaal Nagaasaa Soorii turani. Itti aansuun dura ta'an kutaa Abaa'oo UK kan ta'an Jaal Obsaa Milkeessaa fi miseensi gumii sabaa Abaa'oo Jaal Dr. Barsiisaa Barii haala qabsoo Oromoo adda bilisummaa Oromoo fi sochii qeerroo bilisummaa Oromoo ilaalchisanii miseensota Abaa'oo fi hawaasa Oromoo bal'aa sirna kana irraa qooda fudhataniif wal duraa duubaan ibsa laataniiru. Akkasumas miseensa gumii sabaa Abaa'oo kan ta'an Jaal Jaatanii Dhugaa haala yeroo fi sochii waraanni bilisummaa Oromoo godhaa jiru akkasumas sochii qeerroo bilisummaa Oromoo irratti ibsa bal'aa laatanii jiru. Gaaffilee mana keessaa ka'aniifis deebii kennaniiru. Jaal Jaataniin itti dabaluun bilisummaa qabsoon abbaa biyyummaa Abaa'oon geggeeffamaa jiru amma gara xumuraarra gahaa jiraachuu hirmaattotaaf ibsanii gargaarsii fi deeggarsi kallattii hundaa waraana bilisummaa Oromoof godhamu daraan jabaatee itti fufuu akka qabus gadi fageenyaan dhaammataniiru. Dhumarrattis miseensonni adda bilisummaa Oromoo fi hawaasni Oromoo bal'aan qabsoo Oromoo kallachummaa adda bilisummaa Oromoo fi qeerroo bilisummaa Oromoon Oromiyaa guutuu keessatti deemaa jirutti gammachuu qabaachuu isaanii ibsatanii waraana bilisummaa Oromoo fi qeerroo bilisummaa Oromoo cinaa waan danda'an maraan haga bilisummaatti kan cinaa dhaabbatan ta'uu waadaa isaanii haaromsaniin mirkaneessaniiru. Xumura irratti waraana bilisummaa Oromoo diinagdeen jabeessuuf gumaacha maallaqaa taasisuun sirna kabaja guyyaa waraana bilisummaa Oromoo milkiin xumuratan. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanuma qophiilee keenya hafan hordofaa. Dhaggeeffattoota keenyaa kan caqasaa jirtan sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa dambalii gabaabaa meetir baandii 25 kiilooheerzii 11,810 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessisuun eegaleen mallee akkuma itti fufeetti jira. Amma qophii keenya itti aanutti ceena. Murni wayyaanee Ihaadig jedhamu kudhanootaan hidhaa fi ajjeesaa tokko hiikuun waldaa kijibdootaa hattootaa fi murna namoota harki isaanii dhiiga namootaan faalamee ta'uun eenyu jalaa dhokataa miti. Kana irratti kan fuuleffate barruu haala yeroo irratti hundaa'etu isinii dhiyaata faana bu'aa. Kumootaan hidhaa dhibbootaan ajjeesaa tokko hiikne jedhanii ololuun of gowwomsuudha. Arbinki sunnabata malee ansinni sudu'een bada malee maafaan orma gabbaraa laawudiina dhiigi ofirraa qeerroo wal bira jirra gumaa dhiigaanii gumatu baasaa ni deebika ammaa sirra boqaasaa. Murni wayyaanee Ihaadig jedhamu waldaa kijibdootaa hattootaa murna namoota harki isaanii dhiiga ummattootaan laaqame ta'uun eenyuun jalaayyuu dhokataa miti. Har'a wayyaaneen Ihaadig murna akkanaa fi akkasiiti jedhanii hammeenyi isaa tarreessuun ummattoota impaayirettiitti addatti ammoo ummata Oromootti himuuf yaaluun kan awwaalee galeetti boo'a himuu nama jala ta'a. Waldaan shiftootaa wayyaanee Ihaadig jedhamu kun waan abbaan irree fi koloneeffataan tokko raawwatu hunda Oromoo irratti raawwateera raawwachaas jira. Shiftoonni waggoota 26 darbaniif ummattoota impaayera Itoophiyaa addatti ammoo ummata Oromoo irratti bobba'uun yakka raawwachaa turanii fi jiran kunneen
amma hidhaan itti gabaabbachaa lafti itti dhiphachaa guyyaarraa gara guyyaatti qabsoon bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo qeerroon durfamoo fi kan saboota kaanis itti finiinaa deemuurraa bakka seenan dhabaniiru. Qabsoon Oromoo dhiibee qarqara boollaan isa ga'ee olola dhiphuurraa madde akka ololan isaan taasisaa jira. Ummata waggaa 12 oliif ija tuffiin ilaalaa turan daangaa malee hidhaa reebaa ajjeesaa fi saamaa turan hadha dhiifama nuuf godhii kadhachaa jiru. Of tuulummaan of malee kaan gadutti ilaaluun akka qalqala midhaan keessaa dhumee asii fi achitti dacha'aa jira. Akka hurrii ji'a sadaasaa bubbee warraaqsa biyyoolessaatiin darbatamaa bittinnaawaa jiru. Ni hiina, ni ajjeefna, doorsifni jedhu gatii dhabee sobaa fi sossobarra jiru. Wayyaanonni waggoota 12 oliif doorsisaa hidhaa fi ajjeechaadhaan bara aangoo fi dheereffachuuf yaalanillee kunoo dhaloonni ibidda hin sodaanne uumamee ajjeechaa fi doorsisaan itti fufuu hin dandeenye. Har'a tarii yeroo ibidda qeerroo kana jalaa nu baase jedhanii akkuma hunduu quba qabutti kadhaarra jiru. Sobaa fi sossobarra jiru. Fakkeessiifis ta'u hidhamtoota hamma ta'e gadi dhiisaa mana hidhaa ma'akalaawii jedhamu ni cufna jechaa jiru. Kun Oromoof addatti ammoo ilmaan isaa qabsoo hadhooftu geggeessaa jiraniif injifannoodha. Injifannoo caalu ammoo gaafa akeekni qabsichaa galma gahe gaafa ummanni Oromoo waan barbaadu harkatti galfate qofa. Ummanni Oromoo har'a sirna nama nyaataa wayyaanee ofiin jedhu kan waggoota 12 oliif irraa sirbaa ture kana dhiibee bakka sochooseera. Dhaabni isaa addi bilisummaa Oromoo ilmaan isaa qeerroon qabsoo geggeessaniin wayyaanee kufaatii jalaan ga'uu isaaniitiin Oromoon ofitti ilmaan isaatti boonuu qaba. Caalatti qabsoon kun akka itti fufee galma isaa ga'uu waan danda'uun bira ejjechuu qaba. Waldaan faashistootaa wayyaanee Ihaadig jedhamuu fi kan waggoota 12 oliif aangoo mara dhuunfatee ummattoota fixaa fi saamaa ture kun fakkeessiifis haa jedhu waan hololaa jiru kana hojiirra haa oolchuu baatus kan waan amma jechaa jiru kana akka jedhu isa taasise qabsoo Oromoo qabsoo adda bilisummaa Oromoo qeerroo bilisummaa Oromootiin ta'uun eenyuun jalaayyuu dhokataa miti. Qabsoo Oromoottu sirnicha hafuura kutee dhiphisee osoo hin jaalatin akka maastar pilaanii Finfinnee haqe jedhu taasise. Qabsoo Oromoottu muraasas ta'an ilmaan Oromoo akka wayyaaneen dirqamtee mana hidhaatii hiiktuuf holola dhiphuu irraa madde dhiifama nan balleesse anatu kanaa fi sana balleesse yookaan yakke akka jettu taasise. Miseensonni addatti ammoo hooggantoonni dhaaba shiftaa faashistii wayyaanee martuu kijibdoota hattoota harki isaanii dhiiga ilmaan sabootaatiin laaqameera. Dhaabni akkanaa ammoo qabsoo ummattootaatiin dhiphuurraa ka'ee hidhamaa nan hiikaa gaafii ummata akkasii fi akkana godhee nan deebisa jedhaa yeroof haasobuu haa hololu malee laayyootti tolaan aangoo gadi hin dhiisu. Dhaabni wayyaanee Ihaadig dhuguma akka jechaa tureefi jiru rakkoo biyyattii bu'uurarraa furuuf fedhii qaba yoo jenne gaafanne deebiin jiru gonkumaa fedhiis ta'ee dandeettiitti hin qabu kan jedhudha. Dhaabichi ammas sobaa jira. Ammas hojii gowwoomsii hojjechaa jira. Waldaan faashistootaa kun gama tokkoon dhiphuurraa ka'ee ilmaan Oromoo muraasa fakkeessiif yookaan fincila xumura gabrummaa laboobaa jiru qabbaneessuuf manneen hidhaa keessaa abaluu fi abalu gadi dhiise haa jedhu malee gama biraan dachaa nama hiikaa jiru hidhaa jira. Nama tokko hiikee 10 hidhaa jira. Guyyaadhuma Dooktor Mararaa hiikee barii ayyaana cuuphaa irratti na balaaleffattan jedhe ilmaan Oromoo hedduu godinoota garaagaraa keessatti hidheera. Naannoo Amaaraa magaalaa Waldiyaattis waraanni sirnichaa agaaziin bobba'e amajjii 20 fi 21 jiraattota magaalattii 15 ol ajjeesee 50 ol madeesse. Kan dhibbootatti lakkaa'amanis qabee hidheera. Egaa marree jijjiiramni wayyaanee Ihaadig hin jiru. Wayyaaneen dhaaba jijjiiramu miti. Ololli geggeeffamaa jiru martuu yeroo bitachuufi. Kanaafuu eenyuyyuu sirna kana amanee olola isaa dhageeffachuun bara bittaa ofirratti dheeressuudha. Keessumaa ummanni Oromoo qabsoo isaa jabeessee itti fufuu malee olola asii achiin afuufamuuf gurra laachuu hin qabu. Sababni isaas kan bilisummaan isa gahu qabsoo isaati malee
olola fakkeessii diinaatii miti waan ta'eef. Sabajji bakaksu usar bitatararani bakal chabiftu batu jalake wala bumma hurji karasoduma ayomu hinkabdu durguma tokkummaan keenya cime kan nun beekne nu bari wonni diina uggura ayoo feete dhaqii laali gadi galtuu fi yartuu lammii keessaan dhabanii hiksee loonii godhanii jarabaa galchuu wayya dhiira garaa waan qabne karraa saniin dammaqne hafuuftuuf kuttuu mannaa kophaa dhalachuu wayya boree malee boruun calaluun ooluun ajjeessanii yookiin duudha malee ofii jooraa akkamiin galchuu suuru yaa jaranaa dubbiin lafaa lafeedha ilmoo namaa osoo bineensi nyaatu oduu sobaan misoomanii jiraatu buburraaqanii jabboonni kee buburraaqanii injifannoonuuf kalii galii jajjabeetiyyaa lubbuu wareegamtus dhiirummaa kan si galaafates diinumaa buburraaqanii jabboonni kee buburraaqanii injifannoonuuf kalii galii jajjabeetiyyaa lubbuu wareegamtus dhiirummaa kan si galaafates diinumaa. Sunnabata malee ansinni sudu'een bada malee maafaan orma gabbara laawudii naadiigi ofirraa keerroo wal bira jirra gumaadii gaadii gumatu baasa ni deebifa ammaa sira wadaasa arbinqi sunnabata malee ansinni sudu'een bada malee maafaan orma gabbara laawudii naadiigi ofirraa oromoo wal bira jirra gumaadii gaadii gumatu baasa ni deebifa ammaa sira wadaasa. Bitanga wera bitu yo arkada ban shimallu rasasa qola yo arkada ban shimallu rasasa qola gabeetti durori fama wonno dammaqe ni bokkisa kuno bosona wonno dammaqe ni bokkisa kuno bosona ifama dumasi kibawan jarri hodesi kuduru kijiba gachana bitaa qabatu ebo mirguma mudhiirratti zinnaara maru ebo mirguma mudhiirratti zinnaara maru. Ayyee dhaggeeffatoota keenya amma qophii keenya sadaffaa fi qaxumuraa irra geenyee jirra. Innis gaaffiif deebii jaal araarsoo abbaa humnaa waliin taasifne kutaa lammaffaa ta'a hordofaa.
as waggoota 24f mana hidhaa wayyaanee keessatti gidiraa argaa akka turte beekamaadha. Bara 2014 keessa na fakkaata wanda dogoggoruu baadhe kan itti baate. Eessatti qabamte akkamitti qabamte yoomi kan qabamte? Bakki itti qabame ani naannoo karaa Ejersa Gooroo jedhamuu fi haramaa naannoo ganni kanatti bakka lama irraa hin dhawame rasaasaan dhawame hoggaan dhawamu achiin maal mana wanti tokkotti ganda tokkotti nu qabanii mana warra namoota jaarmaa keessatti achitti qabame bakka kana hoggaan madaa'e deemuun dadhabee fincaan danda'u uffaa kanarraas miila gudeet bakka hedduun dhawame achi fuudhanii karreen itti dhawame laga haamaa jedhanii gadii san dhawameen achirraa na fidanii bakka naannoo haramaa kanatti akkasi qabame amma hoggaan na qabuu dhiyaatan isaan nan beekni ture jirri namoonni basaasaatii fi warreen dhaaba keessaa gananii karaarra dhaabbatanii nama guurisanii jira namoota kanatti gaamma dhaabni baha biyya gadhiisiiti bahii ummata fakkaadhu karaa Soomaleeti yookaan barbaraa karaa tokkoon warra nagaadii wajji bahaa jenneen keellarra taa'ee jirri nama eegaa jechuudha keella hundarratti warra dhaaba keessaa deeman kaayanii fuula warra si beekan kanaan si guurisanii naannoo ammatti madoonee miliinee battinee waraanni waggaa yeroo hedduu lollee jiruun keenya jiruu hamaa ta'e tiinii dhiigee tana nyaanna jiruun keenya tiinii dhiigee tana nyaanna nu baasanii naannoo Jabuutii bira nu geessan jiruun keenya dhiigitii waraanni tana nyaataa qoonqoon irraa muranii jalaan irraa muran gubbaan irraa muran akkasi kaaneef irraa bakka sanitti madaa'ee nama hedduutu achitti narraa hafe ni dhumanii kooni tiinii tana osoo numa nyaannoo manni jedhanii nama kana hanga sadarkaa kanatti ganda irra qabattee bilisummaa Oromoodhaa bakki raashin irraa fudhatu ganda yani ganda irra qabatanii akkaataa nuti ganda sin seenne sinqii ganda irraan argannetti tarkaanfii hamaan irra fudhatanii haala saniiniin anis madaa'ee jaalan hedduun madaawanii sadarkaa kanaan akkasitti qabamee ture jechuudhaan Harar mana dachii jala nageessanii Harar mana dachii jala sanii achi na fuudhanii huursoo nageessan warri basaasota ammoo maal jedhan dhaqanii himan jechuudha kuni araarsoof bahuun kan jedhamu isa kanaa jaan amma akka qaalichi Saamooraan na beekaa namoonni hedduun isaanii warra hoogganootaa na beekan turanii akka dhufanii gaa maaliif akkam naan jedhan si wal'aannee dhaabbata waan baataa jedhan hin bahu hin fedhuun jeenan maaliifi ummata Oromoodhaa kana maqaa adda bilisummaa Oromoo jennee adda bilisummaa Oromoo ta dhugaadhaa jaarraa kanarratti waan ittiif qopheessaadha waan kana yaada kanaas if gamaa maal nuun jedhanii maal adda bilisummaa Oromoo kam nuti booji'amaadha nuti eega booji'amne deebinee dhaabni jaarru hin jiru kanaafuu har'a adda bilisummaa Oromoo miidiyaa irra balaaleffadhaa arrabsaa yaada kennadhaa jedhan hin kennanu yaada nuti maaliifi yoon adda bilisummaa Oromoo tana harka booji'amne harka keessan jirraa adda bilisummaa Oromoo balaaleffanna taate boru isinis numa balaaleffannaa kanaafuu waan dhugaan ta'in takka hin balaaleffannu jenneetuma achiin cinqeen urra ga'ee ga'an fuudhanna fannisanii wanni godhanii dhaabbata akkasii kornisa kana keessatti kagamaa gamana kana jiru dandeenye kana keessan dhaabbadhaa bulaa jechuudha torbee tokko akkasana dhaabanii hoggaan lafa ka'e miilli nan dalagu qaamni guutuun nan dalagu jechuudha akkana hidhameen akkasumatti nafa achi nu buusanii lafa gan nu buusanii hoggaan achirraa hirkadhee lafa kana gadiin jechu fira gattaa'uu hin dandeessu hudduun taa'uu hin dandeessu akkana gargaluu hin dandeessu jallisa garaadha sitti ol ba'a jaawaa walaftiin bakka huursoo kana keessaa sitti ol ba'a amma kadhannee jechuun nu gataa jenneeti firraa kadhannee nu gataa nu fixaadha dhaabba kanarratti nuti godhinaa jennaanii mana keessa galchaniiti ibidda aara nu shidan aarri nu shidamu kuni muka ittacha jedhan kana muka qabsiisanii muka dhalaan kumni lama adiraashaman kana guutuudha nyaanni waraana guutuu asii godhama bilgeedii meeqa as keessa nu naqaniiti aarri kun ijjeen lafan agarru gachiifnuus gubannaa namni ni gaggaba kana keessatti achittis rakkoo hamaa san keessa akkasuma mudannee achitti gaa maalii fi namoota ani gaa yeroo hunda hoggaawanii takka dhuftee maqaan nu kaasanii rakkoo kanaa kana keessatti keessa dabarsinee turre achittillee nama hedduu dhume jaallan hedduu fakkeenyaa fi nama 900 oliitu dhume jechuudha ammuma wajji nyaannee dhuyinneetti duutaa dhiigni afaanii funyaaniin dhufa numadu nama xiqqishuma akhiyaa dhiiga tufaa funyaanii nama 900 bakka sanitti du'e jechuudha kan ijaan nu agarre qofa beekitee waan numa naannuma keenya dhiyaatu har'ammoo walaaqana hoggaa wajji nyaanne eenyu du'aa darabee eeggata namni tanuma wanni tanaawu. Warri kun uummata wal makaadha moo waraanumaa fi waraana uummataa wal keessa jiranii namoonni akkuma rafeen hafa
maal hoggaa jenne namni gaara kuma shoora kaayatu waan sammaan du'a namni yaa rabbi kana keessan dafi na dabarsi jee kadhata du'a kana najjeesii dafi jennee kadhanna cinqii nurra geessurraa nyaanni nutti kennamu nyaata hin beekne egaa yoon ka dargii akkas hin ta'u kana Haayile Sillaaseen biraa deemee hin taate raammoo diimtuu raammoo adii jira akka nuti dhumnu wanni hedduu nuti godhe raammoon kuni nyaanni gingilchaa keessatti raammoon gurguddaan irraa hafaa xixiqqaan irraa hafu nyaanni nu nyaannu garaa keenya gubee nama hedduu akkasitti dhumne jechuudha bakka sanitti nama hangasii dhume kanaafuu kaa jechuun ijaan agarru kaan ozoon nu garuu waraabessi fuudha garaa yaasee bakka sagararra ka taa'u bineensi fuudha jechuudha ni fuudha kanaafuu waan isaanis beekan waan kijibaa fi gartee ololallee waan hin ta'in wama dhugaa jiru akkasitti namoota hedduutti dhabne jechuudha. Gaarii irraa naa tuttutti manneen hidhaa itti si hidhan waan kana jettee nu himtu maaltu jira bakkootatti hidhamte. Achirraa nu kaasaniiti eega waggaa 2 nu hidhan achi nama hanga tokko dura gadhiisanii warra hoogganoota jedhan keessaa filanii namoota hoogganoota jedhanii fi nama hanga ijoollee warra dabballee jedhanii nama hanga tokko guuranii zuwaay nu geessanii yeroo zuwaay nu geessaniis akkasuma tanuma isaan nuti amma gaamaalluun jedhanii taaddisoo isin kennine eeggati isin dhiifna maal jedhan amma waggaa achi fuudhanii zuwaay nu geessan waggaa 7 teenya zoo mana murtii nu dhiyeesse waggaa 7 nu geessanii waggaa 7 guutuu waggaa teenya maali mana murtii maan nu dhiyeessine yookaan maan nu finnee jenneen kanaafuu maan nu ganne yookaan maaliif mana murtii nu geessine jenneen hudduu qullaa deemna jechuudha akkuma dhalannetti achitti akka dhalannetti deemna gabbaasanii fannisanii nu tuman miila hirkisanii gidaara irratti nu hirkisanii fannisanii nu tuman maaliif jenna deeggaraa fidaa hoogganaadhaa isin beektanii namoota qabsoo kanaaf dhimman baasaa namoota kana yoon hin baafne jiruun hin jirtu mana murtii isin dhiyeessinus hin jiru namoota kana baasa fannisanii aboo faashisteedha isinii dargii garaagarummaan keessan maali dargiinis fannisee miila baasaa isinis miila nurraa baasaa jirtanii maali garaagarummaan keessanii jennaan kanaafuu kuni qormaataa ammallee sichi sun qorannaa sichi waan hundallee dambaaftanii jedhanii nuti gaawwanni baafnu hin jiru nu fixa nuti waraana dirqamni keenya dirqama loltuuti kan nu beenu lola akkan ummata keessa deeggara sabboonaa jinni waa irraa beenu qabnuti kana waa irraa beenu qabnu jennee achitti illee hudduu qullaa deemnaa manni warri fannoo diimallee dhufaniiti gataa jara kana firra haadhumanii dhiisaa gatame maaliifi akkanatti jarri kun hiraaree dhumurra yoon du'an maaliif furmaataa tokko miilli isaanii qullaadha qaamni isaanii qullaadha huccuutti uwwifatan hin qabnu jara kana hudduu qullaa deeman jenama hudduu qullaa deemu kana nuti mee akkam jennee ijaanuu arguun barbaannu kanaafuu nu dura gata jedhanii qaalicha mallas illee gaafatanii mallas maal jee adabamuu kami beeyna yoon akkanan taane adabamuu kami beeyna jee deebii kanaa nu kenne taglaa ministeeriiniisi waan isin goonu hin qabnu rabbuma qofa dhaabmadhaa nuti waan isin hin jennu hin qabnu nun jedhanii akkasitti qullaa san deemaa turre boodarra firraa walii galle qullaa san deemnee mana murtii nu geessan ogaa mana murtii nu dhiyeessan faatikii nu kennan faatikii gurraacha takka nu kaaniiti ol nu naqan faatikii tan ogaa nu kennan nu naqan itti mana murtii kana jennee ogaatti mannu manni murtiidha ka isaaniin guutame manni murtii maal jaa waan isaan jaan fudhaa jaan mana murtiitti amma waggaa meeqa booda kan mana murtiitti sin dhiyeessan waggaa 8 keenya nu dhiyeessan zoo achitti waggaan mana murtii nu gona nu feddan maali jenneen mana murtiidhaa maal jenneen waggaa manni murtii bilisa sin jee ularra baasanii si qaban jere kun ulaa kanarra si qaban waggaa manni murtii bilisa jee ularra qaban waggaa ularra qabu eegalan hayi sikkami dubbiin jennaan isin manni murtii kun ashaangulliitiidha isin bu'aa takkan qabdanii nama remote indalagu malee nama miti jenneen arabsine mana murtii kana maaliif nuti dhumannee jirra akka nu fixa barbaanne beete isin manni murtii kun kijibdoota ergamtoota waan namni jee qofa dalaydanii mataa keessaniin beekumsa keessan dandeettii keessanii waan hin dalayneef bu'aa takka illee hin qabdanii jenneen mana murtii kana soggaa arabsinu mana murtii kana nurraa cufanii kaasanii jechuudha guutumattuu manni murtii nurraa balleessan manni murtiitiis maal jee manni murtii nama nu gadhiifne hularra qabdanii deebiftanii hiitan fuutanii maakalaa darban asii fuudhanii achi buutee dhabamsiisan akkam jennee wal qoran amma edanaatini baata taana iyyiis hin jenne ala amma gamuu guulaa jennee mucaan tokko maa isa jira karaa suudii moo isa jira si'a gabbaye hoggaa baasan hularraa shakkina wal qorannaa tooftaadhaan akkamii qorannaa yoon baatee kutte ganama dhufu maallaqa sii kennina jennee soomna sumni takka kan hin qabne namni ergiyaamna hoggaa dhufan
dhufuu dhabe akka buutanii beena akka buutan tooftaa kanaan beena gurbaa kana iyyi jenneen ni iyyi yeroo iyyi bakka takka iyyi waraanni guutuun hoodii keenya san balleessu nutis ni iyyine iyyeessin amma ganama akka qabame beeyne abonuu fi jenneen hin findu yani boodarra farfannoo diimaan qabamne isin man hidhaa keessa jirtanii manni isin cufaadha akkamitti waan ala jiru beeytanii jedhi warri fannoo diimallee gaafii nu gaafatan akkamitti beeyne nu ni beeyna saba keenya ni beeyna bakka jiru godhittiif du'a walii himne dhaqaa nu barbaada mana dukkanaatii fi bishaan kana keessa yoon ajjeesanii darbaniis nu barbaada hoggaa kana jennu boodarra turanii yaa barbaadanii maakalaa itti dhaqanii argan achi keessatti hoggaa arkan dhufee gurbaan agarre isin nama ajaa'ibaati kuni nuuf raajiidha ammaan booda akkanuma wal to'adhaadha ammaan booda sharaa asi dhaabbannaa yoo namni ni baataa hidhaadha asii fuunee bakka maatii isin geessa yoo achi fuudhanii isin ajjeesanii carraa keessanii yoo rabbi maatii bira isin deebise carraa keessanii warri fannoo diimaa ootii fi warri lamni ganamaa maal jedhan hundinuu abdii kutaniiti waa'ee keenya irratti namuu kadhufe numa bo'a namni kadhufe ija bo'aatiin nu dubbisa nutti ni gadda kadhufe hundinuu bo'a jechuudha namni qullaa uummanni ala yaa'u ni bo'a tikireen mataan isiin ni bochi warri nama itti dhagamummaa qaban warri uummata ta'an ni bo'a namni nuti lafa kanarraa nyaannaa irraa dhugaa jirra nuti gara fuulduraatti nama jiru akkamitti jirru maa akkana ta'a maa qaaman dhiqannee osoon qaaman dhiqannee harkaa miilli keenya hidhaadhaan waggaa tokko faate harkaa miilli keenya waliin nu hidhame maaliif waggaa tokko teenya yoon du'aan isinirraa hiikamaa jaan gaarii jennetuma fudhannaa jechuudha ooqa san keessatti kan huccuu jennee qaamni keenya akka sibiila nu ajaa'a akkasitti rakkoo hamaa fi nama kaan achitti yaasaa garaa maaliin nu jalaa du'aa namni nu gargaaru hin jiru cinquma hedduu hamaa keessa turre jechuudha kan namni waan gaa kana jee himuun qabu silaa keessa seenee arkee namni dhugaa waan kana qaceelota adda baasa baay'ee waan ulfaatu waan ilmaan oromoo hundinuu bakka jiranitti wanni kuni gochi isaan si godhan manaa fi mana walirra kaasanii manni abaluu sirraa'e manni kun sirraa'e jedhanii hanga sadarkaa kanatti akkanaa fi ati iccitii tokko wajjin haasofne akkanaa fi ati garaa keenya haqa keenya walitti himanne shakkii nama jidduu kaayan jechuudha kanarra manni kun mana kana manni kun sirraa'e manni kun hin sirrooyne jedhanii hanga sadarkaa kanatti nama nurra ijaaranii bakka nu ciifnutti nu eegan mana kanarraa bakka kana nu jijjiiran asirraa achi nu deebisan asirraa achi nu deebisan ulee ni jirti ni garafamna maaliif akkatuma nu maali yoon jetteen fuulli keessaniitu gurraattuma fuulli keessan sirrii miti haa maali duuba fuula akkam godhuu barbaachisa sirrii miti nuti silaa isinuu isin nama fixxanii lafarraa balleessitanii asin mootummaan kun isin nyaachisa maallu nyaachiftan biddeena shawwaa nyaanna xirracha nyaanna kana nyaanna jiruun keenya kana har'a sareen biyyattiitu nyaattu biitee keenya guddatti jettanii waggaa himtanii nuti qoonqoodhaan bishaan dhuyneeti dhoollaa jechuudha bishaanuma wanni kana waan akka danfaa kana bishaan irra oowwiftee ijoolleen dhuydee oolan xirrachaa biddeena yoo dhuyte ilkeensi hin dalagu si hadoodha jechuudha hashawwaadha wanni kun kanaafuu jiruu nuti jiraannu jiruu gadadoo akkanaa kana akkamitti maali wanni nuti wanni jennu waggaa isin har'a lafa sanarraa nyaattanii irraa dhuydanii kabajuma nuun goone nama gabroonfatee su beeke namni nama kabajaa kennuu qaba sabarra gabroonfatee irraa nyaatee irraa firraa jijjiire dheengadda hinjiree dhuftanii ni beeytanii yaabu har'a hinjiree firraa buuftanii har'a immoo saba keenya kana ajjeesuun gaarii isii miti kana boru seenumaafuu isiniin tahuu kanaafuu dhaabaa waan akkana kana saba keenya kana achi buuftee dhabamsiiftan kana dhiisaa kana immoo boru seenaan isin gaafata gaafa carraa keessa harkattan nu gaafadhaa silaa carraa gaafa harkattan nuti nuun jaan qabeenya qabna amma qabeenya kaayannee jira akka waraana dargitti qisaasa taanee akka dirreetti nafni qarshii kana ol kaannee waan jiruuf boru miila oromoo dhiineetuma jiraanna malee namni baraa sanitti galu hin jiru jedhaniituma isaanis nu sodaachisanii nutis waluma buunaa guyyarraa yaamnee faatumna beekte yoo hulaatti warni jennee akkasitti rakkoo hamaa waliin dabarsaa turre isaanis hanga danda'anuma cafaqaatuma turanii hanga man hidhaatiin bahetti dararaan nuti dabarsine lakkoo isan qabdu achirraa fuudhanii finfinnee nu dabarse. I'm
Egaan dhaggeeffattoota keenya gaaffiif deebiin kun asirratti kan dhaabbatu miti. Itti fufa isaa qophii keenya marsaa dhufuu keessatti qabannee akka dhiyaannu sin hubachiisa. Jalqabbii sagantaa keenya irraa haga xumuraatti turtii nu faana gootaniif ulfaadhaa isiniin jenna. Sagalee Bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qabnu asuma irratti goolabamee jira. Qophii wal fakkaatu birootiin haga walitti deebinutti nagaatti. Injifannoo uummata Oromoof.